Nagaan dursu daawwattoota keenya akkam jirtu kun qophii milloo innanniiti. Milloo innanni keenya irraan keessummaa baay'ee qabadhee isiniif dhiyaadheen jira kan durii irraa adda kan ta'e hundeeffamuu maccaaftuu lamaa irratti wantoota baay'ee haasofna. Jalqaba isaatii kaasnee haga amma irra jiru bu'aa ba'iinni qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti keessa darbe maal akka manni yoo nagee waggaa 60ffaa isaa kabajate illee ni haasofna. Haga xumuraatti nu waliin turaa kanan jedhu Angeetoo Lamayyooti. Ogeessi kaameraa immoo Habtaamuu Barraati. Turtii gaarii qabaadhaan waliin anaa dhufu. Hundi keessan baga nagaan dhuftanidha. Egaa sida akka aadaatti eebbaan jalqabna. Mee Bisituu lama tangafaa sate bisawa tokko lamaan tokko jedheefi haa ta'u ani isa na of kala ayyee waaqa uumamaa gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaa leemmoo garaa xaliidhaa yaa waaqa tokkicha si kadhannaa nu dhagaye nagaan bullee nagaan nu oolchi nagaan nu oolchi nagaan nurraa qaqqabi tolaan nutti qaqqabi tokkummaa keenya nu cimsi Oromoo tokko godhi damma godhi walitti mi'eechi aannan godhi walitti qabbaneechi mitii godhi wal qabatanii akka laga ce'an godhi dhugaa tulluu godhi gaara sulula godhi yaa waaqayyooti nu wajjiniin ta'e nagaa kee nu buusi aleele. Egaa galatooma maanguddoon yeroo dhiyaatan eebbaan jalqabna yeroo egaa akkuma jalqaba dursa dubbadhee dhimma irratti haasofnu waa'ee hundeeffamuu hundee maccaaftuu lama fi hagan nama yoo nageetti dursa immoo daawwattoota keenya waliin walaa barru. Ayyee ani Dirribii Damsee Bokkuun jedhama pirezidaantii waldaa maccaaftuu lamaati. Tola isaan immoo Tolasaa Kishee Seerdoon jedhama ittaanaa pirezidaantii waldaa walgargaarsaa fi misooma maccaaftuu lamaati. Mulkeetaa Argituu Beekkatuun jedhama barreessaa olaanaa waldaa maccaaftuu lamaati. Egaa daawwattoota keenya akkuma isin dhageessanidha fi daawwachaa jirtanidha. Keessummoota keenya wajjin wal barreerra. Kallattiimaan gara gaaffii keenyaa fi gaaffiif deebii waliin gochuun deemna mari'achuu keenyatti deemna. Mee maccaaftuu lamni waggaa 60ffaa isaa kabajateera. Hundeeffamuun maccaaftuu lamaa maaliif barbaachise? Galatoomaa waldaan maccaaftuu lamaa waggaa 60 bara 1956 hundeeffame. Bara 1956 hundeeffame han jennu guyyaa inni qaama seerummaa mootummaa irraa argateedha malee bara 1954-55 calqabanii seerri ittiin bulmaata isaayyuu bara 1955 qophaa'e. Isa qabatanii gaggaafatanii bara 1956 qaama seerummaa argatee kana egaa bara sanarraa kaaneetu har'a waggaa 60 gaheera kan jennu maaliif barbaachise inni jedhu gabaabumatti roorroo fi miidhaa uummata Oromoo irra jirutu waldaa maccaaftuu lamaa akka ka'usa godhee waldaa maccaaftuu lamaa durayyuu miidhamni Oromoo arganii namoonni akka dhuunfaattis akka yaarmaatti tattaafatanuu jiru. Mi'a isa dhuunfaa dhiifne fakkeenyaa fi bara 1919 akka faranjiitti barri kuni waraan addunyaa lammaffaa 1918 dhaabatee 1919 kora walgayii Paarisitti godhametu jira ture. Yeroo sana haalli addunyaa akka har'aa kana kominikeeshiniin baay'een hin jiru garuu mirgi namaa haa eegamu tokko tokkotti roorrisuun qabu qinyi roorroodhaan nama bushoon illee haa hafu yaadni jedhu achitti ka'aa waan tureef Oromoonni karaa bahaa jiran keessumaa karaa amantii musliimaas karaa adda addaa Kaayiroos Saawudiis waan hallee waan dhaga'anii fi waan hallee quba qabu infoormeeshinii qabu jechaadha. Isaan yeroo sana warri shawaa kun jechuun isaan yeroo sana warra shawaa kan isaan jedhan warruma nafxanyaadhaan kan isaan jedhan nutti duulanii amantii keenya fudhadhaa nuun jedhu ijoolleen keenya isaanii qoraan buutii dubartiin keenya isaanii daaktii nu isaanii qonnee gashinaa gaangee isaaniitii yookaan haamnaa amantaas kan keenya malee an keessan fokkisaadha nuun jedhu aadaan keessanis abaan keessanis fokkisaadha nuun jedhu. Kana keessa akka kanatti naannoo waggaa 100 yoo turre akkuma Oromoottuu hin banna lafa kanarraa eenyummaan keenya hin badaa jedhanii yeroo sana walgahii sana irratti dura taa'anii pirezidaantii Ameerikaa Andrew Wilson jedhama ture gara isaatti waraqata barreeffatanii turan. Inni didanni jalaa qabuu didanni. Isa asitti immoo ammas deebi'ee bara 1936 akka faranjiitti kunis yeroo sana Xaaliyaanii biyya kana bishaa ture namni biyya akka hin dogoggorre 1935 akka faranjiitti Xaaliyaaniin kan dhufte 1933 baatee akka naan hin jenne namni bara an jedhu akka faranjiitti
1936 immoo Konfedereeshinii Oromoo gara lixaa Western Oromoo Konfedereeshin jedhanii yeroo sana leegeeshin jedhama yeroo sana bakka bu'aan Ingilizii kan goree jiru ture isatti illee iyyata gashatanii turani. Oromoon Jimmaa, Oromoon Iluu Baaboor, Oromoon Wallaggaa baalabbaatonni yeroo sanaa wal qabatanii mee mootummaa biyya kanaa jalatti konfedereeshiniin nu hayyamame eenyummaan keenya eegamee akka saba tokkootti akka oromummaa keenyaatti haa jiraannu kan jedhu iyyata gashatanii turan. Maaliif isaanitti dhaga'ame? Tokkoffaa nama isaan hin barbaanne irratti shoomamaa, lammaffaa amantii isaan hin barbaanne fudhadhu jedhamu, sadaffaa afaan isaan hin feene akka dubbatan ajajamu. Hin ajajamuu miti barreeffamaan jira kan Baahiruu Zawudee barreesse maal jedhanii barreessan bara sana 33 namni Hayilee Tsadaaluu jedhamu ministeera barumsaa ture. Inni maal jedhee lafa kaa'ee tokkummaa jabinni saba tokkoo jedha. Kana namni akka hubatu barbaada. Jabinni biyya tokkoo yookaan saba tokkoo tokkummaa isaatii jedha. Yaa gara xinikaaree aandinnatu nu afaan Amaaraatiin barreeffame. Jabina biyya tokkoo jabeessuudhaaf uummanni isaa tokkummaa qabaachuu qaba. Tokkummaan immoo kan uumamu uummata amantaa tokko hordofu, uummata afaan tokko dubbatu, uummata aadaa wal fakkaatu gidduutti waan ta'eef jedha. Waan ta'eef gara fuulduraatti tokkummaa Itoophiyaa jabeessinee dhaabuudhaaf afaan Amaaraa fi afaan Ingilizii amantaadhaafis ta'e hojii jireenyaatiif hambifnee warra hafe hundumaa barbadeessuu qabna jedha. Afaan Amaaraatiin maal jedha? የአገር አንድነት የአገር ጥንካሬ አንድነቱ ነው። አንድነት የሚወለደው ቋንቋ ባህልና በሃይማኖት አንድ ከሆነ ህዝብ ነው። የኢትዮጵያን አንድነትና ጥንካሬ ለመገንባት ለስጋዊና ለመንፈሳዊ ስራ አማርኛና ግዕዝን አስቀርተን ሌላውን የአረመኔያን ቋንቋ በሙሉ መደምሰስ ነው ይላል። ሁበዳ በርበዴሱ ይላል። እጋ maal jechaadha? Afaan Oromoo, amantaan Oromoo, aadaan Oromoo haa barbaadaa'u nuun jechaa jira. Mootummaan nuyi mootummaa keenya jennee gibira kaffallee keessatti hirmaataa jiru. Ammayyuu qaamonni akka itti yaadan hedduun jiru. Akka jiranitti jiru. Kanatu jira. Kanaaf namni immoo eenyummaan kee badee midhaan nyaattee lafarra deemu sirra hin jiru. Egaa warri Maccaa Tuulamaa hundeessan kana beekuu namni akka Hayilamaariyaam Gammadaa fa'aa wanneettu hidhamaniiru, Mooqaadishootti geessamanii hidhamaniiru, bulchiinsa Ingilizii arganiiru, bulchiinsa Xaaliyaanii arganiiru, Taaddaseen fa'aa wannee dhaqanii Mooqaadishootti hidhamaniiru, saba bilisummaa biyya kanaati jedhanii achi Ingilizii jalatti bulaniiru, Xaaliyaanii jalatti bulaniiru. Isaan kana dura kaasee fi waan baay'ee beeku gaasanarra waan isaan yeroo sana beekan hundan beeknu. Gaaffii keenya wal harkaa fuunee deddeebisaa deemna waan beeknuuni. Hundeeffama Maccaa fi Tuulamaa kana namootumatu walitti dhufee hundeesse moo qaama akkamiirraa walitti dhufanii hundeessan wal harkaa fuunee deddeebisaa deemna. Hundeeffamuu isaarra gaheetan isaanii carraa kenna itti dabalu. Amma warra kana beekantu Oromoon amma kana taanee lafa bal'aarra jiraanna, baay'ina qabna, aadaa gaarii qabna, maaliif namaa gaditti ilaalamna? Afaan keessan aadaan keessan haa badus maaliif jedhamna? Kanaaf Ingilizittis iyyannaan didame, Faransaayittis iyyannaan didame, warri karaa Baalees karaa Raayyaas sochii adda addaa calqabanis jiru. Innis akkuma aaranitti akkuma naannoo sana jiranitti ka'ani malee tokkummaa walitti fidanii hin kaane. Kanaaf mee karaadhuma misooma dura yoo namni barate, yoo nama fayyaa argate, yoon karaan nooraa irratti walitti ci'an argame Oromoon booda gara bilisummaa isaattiin adeemaa mee dura kanumaa hojjennu jedhaniitu namoonni qaroon akka Hayilamaariyaam Gammadaa, Alamuu Qixxeessaa, Saahiluu Birrii, Roobalee Turee jarri kun walitti dhufanii mari'atanii waldaa Maccaa Tuulamaa misooma namni haa baratu, karaan haa ba'u, fayyaan haa eegamu, namoonni qaama hir'ataniif namoonni dadhaban haa sooraman kanuma irratti hojjennee Oromoon baay'inaan yoo barumsa keessa galee barate isatu misoomas fidaa, isatu mirga Oromoos eega kan jedhuun ka'anii bara 1956 hundeessanii. Egaa waan hubatamuu qabu duraan dubbadheera. Barbadeessuu qabna warra jedhantu jira.
barbadaa'uu hin qabnu warra jedhantu jira. Kana lamaantu walitti bu'ee haala kana keessa waldaan Maccaa Tuulamaa kan hundeeffame. Mee isin immoo waldaan Maccaa Tuulamaa kun gaafa hundeeffame amma fakkeenyaaf namootuma bakkee irraa wal waamanii waldaa Maccaa Tuulamaa hundeessina jedhamoo akkasuma qaamolee mootummaa keessa bakkoota garaagaraa irra warra jirantu walitti dhufeeti kan hundeesse. Ka'umsa hundeessuu isaanii sana immoo maaltu kakaase? Galatu dhugaadha waldaan kun akkamitti akka hundeeffame jalqaba isaa isaan kaasanii jiru. Acuuccaadhaa fi miidhaa bittaa gita sirna barasanii santu dirqisiise uummata kana. Oromoon akkuma isaan sila dura dubbatan durumaa'uu kaasee miidhamaa ture. Miidhaa isaa kanas immoo mormachaati ture. Garuu bifa qindaa'een bifa gurmaa'een deemuu waan hin danda'iniif warri qaroo ta'an kun walitti dhufanii raawwatanii too'i yaada kana kaasanii waldaa sadan tokkotu jiraatu. Waldaan kun waldaa wal gargaarsaa ta'ee raawwatee waldaa Jibaatii fi Maccaa waldaa immoo Tuulama irratti jiru. Gaaffii koo keessa iyyuu ture. Ammeettaa Roobii jedhamutu afooshadha kuni. Ammeettaa Roobii kuni gara Goorgisii kanatti sassaabamaa Haayila Maariyaam Gammadaa fa'aa inni keessaa qaroomsuun kan geggeessu akka Tuulamaatitti jira. Kana walitti dhufanii raawwatanii taasisanii keessumaa'uu namni obbo Haayila Maariyaam Gammadaa jedhamu kuni nama qaroodha, nama seeraati, nama baay'ee beeku. Namoota warra wal beekaniin kana barbaadetti nama akka koloneel Alamuu Qixxeessaa fa'aa barbaadee raawwateeti maal goonu kan jedhamu kana kaasan. Garuu sanaan dura waldaan Jibaatii Meeccaa suni koloneel Alamuu Qixxeessaa waameetiin waldaa san keessatti hammachuudhaaf jennaan kun Jibaatii Maccaa jedhama. Kanaaf akkamitti ta'uu danda'a jedhee yaada tokko walii kaasanii isaan jalduuraayi. Garaagarummaan Jibaatii Maccaa fi waldaa Maccaa Tuulamaa kun maal? Amma suni naannoodhaan gaa akka awuraajjatitti achitti dhaabanii kun akka waradaatitti dhaabe kana ta'uun qabu wal guddisnee raawwannee too'i waldaa kana walitti maknee raawwannee akka kanatti tokko goonee dhaabuu qabna kan jedhu namni qaroo ta'e kun Haayila Maariyaam Gammadaa kun yaada dhiyeessetti. Waldaan kun walitti dhufee raawwatee too'i akka waldaa Maccaa Tuulamaa ta'ee raawwatee too'i dhaabbatu godhe. Namni kun baay'ee jararra qaroodha. Akkamitti seera ittiin bulmaataa dhaabbachuu akka danda'an nama seeraa waan ta'eef koloneel Alamuu Qixxeessaas pirezidaantii ta'anii kan filataman isaanis karaa militeerii nama seeraati. Abukaattoodha jechaadha. Isaan sun immoo sibiil abukaattoodha. Barumsaan baay'ee nama qaroomani. Akka kanatti seerri ittiin bulmaataa fi seerri ittiin dhaabbii godhamee seera mootummaatiin wal qabatee raawwatee seera qabeessa ta'uu qaba kan jedhu kana yaada kana inni dhiyeesse yeroota kana amansiisee jarri kunis walitti dhufanii amananii raawwatanii too'i waldaan meettaa sun Dajjaazmaach Kabbada Bizuneshiin kan hoogganamu naannoo Goorgis jedhan kana asitti ejersa goorootti kan walitti sassaabamanii warri kun immoo Jibaatiin hundumtuu iddoo isaa qaba kana walitti fidanii raawwatanii jarri qaroon kun bakka tokkotti walitti makanii raawwatanii waldaa kana dhaabuu danda'an. Waldaa kana dhaabuu kan danda'aniif gaa sirni suni lammiillee wal waraansisa beekee raawwate. Maccii fi Tuulamni illee akka wal waraanu godha. Isa jidduutti waan ofiisaatii taphatu jira akka nama araarsuu kan akka nama bulchuu ta'ee raawwate dhiibbaa inni godhutu jira. Kana qofa miti akka isaan dura dubbatan san mirgi uummata kanaa afaansaa irraa mulqame amantiisaa irraa mulqame sirni bulchiinsa isaa gadaa irraa mulqame waan jiruuf wanti kun booddee jireenyuma keenyaayyuu uummata Oromoo kana lafa kana gubbaarraa balleessaa kan jedhu kaaniira warri qaroon kun waldaa Maccaa Tuulamaa kana akka kanatti ijaaruu danda'an. Kana keessatti gaa maayinni Maccaa Tuulamaa ijaaranii raawwatanii gaafa haasaanii Oromoo hundammoo bakka bu'u akkam goona maqaan kun bakka bu'u odoo akka Oromoo hunda hammatutti maqaa biraa baafne jennaan mootummaan isarrattuu waan shakkii guddaa itti fudhatee raawwatee too'i miidhuu barbaaduuf yookaan immoo waldaan akka Oromoo walitti hin gurmoofne barbaaduuf waldaa misoomaaf wal gargaarsatti jennee raawwanne Maccaa Tuulamaa naa kaanu yoo akka Oromootitti jennee immoo sirna jiru kana mootummaa jiru kana fonqolchuudhaaf jedhanii raawwataniiti waldaan kun akka lafa hin qabanne godhu. Oromoota hundaa kanuma jalatti hammannee raawwanne maqaa waldaa Maccaa Tuulamaa waldaa misoomaa fi wal gargaarsaa jedhu kana dhaabbanne akka kanatti Oromoo hundaa hammannu jedhanii yaasan. Oromoo qofa miti. Michuuwwan cunqurfamtoonni akka uummata Oromootitti miidhamaatii turan mirgi
mirgi jireenya isaanii irraa mulqamee akka horiitti illee gurguraman Oromoo wajjiniinuu baay'eetu jira. Hundeeffama kana keessa irratti abbaa miti erga hundeeffamee hundeeffamanii to'i kana gadi dhaabaniin booda akka isaan jedhan bara 1955 jalqabanii bara 1956 seera qabummaa isaanii erga argatanii raawwataniin booda waan kana gubbaarratti dhaabuun qabnu babal'isuu qabna. Sabaaf sablammii ollaa keenya jiranillee biyya kana keessa jiran akka keenya cunqurfaman ofitti hammachuu qabna jedhanii raawwatanii uummata Walaayitaa, uummata Sidaamaa keessaa, uummata Moochaa keessaa, Eertiraan illee jiru waan Affaar keessaa, uummata Affaar keessaa jara kana keessaa walitti waamanii maqaan jara kanaallee hin jira dha'uu dandeenya. Kana ofitti waamanii raawwatanii to'i jara kana amansiisan jarri kun immoo warri akkaataan itti argachuu danda'an jarri kun kuunsaanii mana murtii waliigalaa yookaan mana murtii mootummaa jabana sanii keessa hojjeta. Kun immoo mana marii keessa hojjeta. Higgi mawassanyaa mikir beet jedhan kaaniin immoo paarlaamaa kan jedhamu kana mikir beet jedhamee waamamu godha. Jarreen achi keessa jijjiirama warra jajjaboo kana haasofsiisanis jarris immoo dhukkuba akkasii qabu waan ta'eef rakkinni kun rakkina warra hundaa waan ta'eef madaa akkasii qabu waan ta'eef jalaa fuudhanii akka gaariitti warreen jajjaboo kana warra paarlaamaa keessa fi mawassanyaa keessa jiran kana walitti qabanii isaan wajjin ijjata tolfatanii babal'isanii raawwatanii namni kun hunduu akka keessatti hammatamu godhame misooma daandii ijaaruu mana barumsaa ijaaruu egaa duratti isaan dubbatanii jiru wanni odoon hin tuqne biran dabarre uummata baratetu mirga ofii gaafachuu danda'a. Kanaaf uummanni cunqurfamaan kun barachuu qaba kan jedhu kaayyoon isaanii kan ittiin ka'an. Isa keessattuu immoo waan sirratti godhamu kan ofii keetii hin jaalanne obboleessa keetii irrattis akka hin godhamne yaali. Obboleessa keetii sirraanis hin ga'inii kan jedhu kanatu jira. Kaayyoon isaa ba'antee laay siddarrag የማትወደውን በወንድምህም ላይ አታድርግ አከስረት ጎደሙ yoon feene namarratti illee kan godhamu hin hawwiin hin fedhin obboleessa keetii irrattis akka fe'amu hin godhini kan jedhu kanatu keessa jira isa yoona miidhagsee kaa'uu baadhee kaayyoo isaa isa kana kanaaf ka'anii raawwatanii akka kanatti jarreen kana warra miidhame kana ofitti qabanii warreen qaroo biyya sana keessaa ta'an kana ofitti qabanii raawwatanii waldaa kana gurmeessanii akka sila jedhe riqicha ijaaruu daandii ijaaruu manneen barumsaa ijaaruu lafa ofii qaban irraa muranii raawwatanii mana barumsaa irratti ijaaramu jedhamee raawwatee kun kaaree meetira 20 kun 50-60 kanallee kennanii raawwatanii mana barumsaa ijaaran kun egaa manneen barumsaa sun har'a hin jira. Fakkeenyaaf jaldu gubbaarraan koroneel Alamuu Qixxeessaa kennanii jira. Dajjaazmaach Kabbadee Bizunesh immoo orma caalayyuu bakka 3 kennanii Meettaa keessa bakka 2 kennanii Adaa Bargaa keessa bakka 1 kennanii manneen barumsaa kun har'a hin jira. Warri immoo Zawga Booji'aa gara Booddaatti karaa dandii kana keessatti bakki kennanii jira. Akkasumas hunduu warra baay'eedha bakka lafa kennanii raawwatanii lafa kennuu qofa odoo hin taane waan manni barumsaa sun ittiin ijaaramu mi'a mana barumsaa saniif barbaachisu kana qopheessanii raawwatanii to'ii manneen barumsaa bananii daandiillee akkasuma bakkatti jalqabsiisanii daandii bananii fi uummanni akka daandii argatee raawwatee to'ii yoo dhibeen irra gara mana yaalaa dhaquu akka danda'u ijoollee ofii immoo mana barumsaatitti akka ergu kana akka kanatti kana yaadanii raawwatanii kanaaf gurmeessanii kophaa isaanii yoo doon taane sabaaf sablammii biraayyuu warreen amma maqaa sii dha'e kana ofitti dabalanii raawwatanii warra gara kibbaa jiru kana hunda isaanii sassaabanii raawwatanii to'i miseensa waldaa kanaa godhanii wajjiniin socho'aatii turanii rakkina isaan keessa jiru san illee lafarraa buqqisuu gabbaarii gochuutu jira. Lafa ofiitirraa buqqa'ee raawwatee to'i warri nafxanyaa kun lafa qabatee raawwatee to'i akka jara san ofirratti bulchu kan godhametu jira. Kana akka morman goosisee raawwatee keessuma wanni odoo hin tuqne gaggabaabsinee haasa'uudhaaf akka nuti tolu bira kan hin dabarre uummata Walaayittaa keessaa Fiitaraarii Dastaa Xoonaa nama jedhamutu jira. Isaan higgi mawassanyaa mikir beetii keessa jiru. Uummanni isaanii buqqa'uudhaaf bakka isaan irraa buqqa'ee nafxanyaan qabachuudhaa jennaan hin ta'u jedhanii raawwatanii dubbatanii iyyata dhiyeeffatanii waa tokko akka uummannis didu godhan. Gaafa kana nama kana rukutuudhaa ka'anii hidhanii jedhanii ammas deebisanii raawwatanii miidhuudhaa gaafa ka'an warra murtaa'e wajjiniin immoo warra mootummaa kana keessa jiru wajjin mootummaa sana keessa jiru keessa wajjiniin
Uummanni kiyya uummanni bakka akkanatti miidhamuu fi lafa isaa akka gadi hin dhiibneedhaan carraa tokko argatanii xalayaa warri wayii ajaja wayii barreessifatanii to'i ajajni sun odoo achi hin geenye akka dhoowwamu gaafa godhamu deemanii dafanii raawwatanii to'i boodditti naannoo jedhamu ga'anii raawwatanii uummanni lafa ofii gallakkisuu hin qabu jedhanii ergaa waraqata wayii waliif gadi bittinneechanii ajaja hidhaman san hoggaas deebi'an hidhaman. Gaafa hidhamanii jedhamu mana murtii mootummaa bara sana gaa Zuufaaniitu murteessaa. Yakkamaa ta'anii raawwatanii akka mana murtiitti dhiyaatanii yookaan immoo seera hoggasiitiin dhiyaatanii to'i adabbiin qacceedhaan nama garafu akka qotiyyootti qacceedhaan nama garafu itti murtaa'a nama kanatti qaccee meeqa akka garafan itti murtaa'a 25 kaasee amma 45tti si'a 25 kaasee amma si'a 45tti akka garafamanii to'i akka horiitti akka qotiyyootti garafamanii akka adabamanitti murtaa'a gaafa kana dhaga'u waldaan Maccaaf Tuulamaa kuni akkamitti ilma namaatitti irratti wanti akka kanaa fudhatama ta'uu hin qabu jedhanii raawwatanii to'i guyyaan beellamame naannoo kunoo Taklaa Hayimaanoot jedhamu kana Taklaa Hayimaanoot Addabaabaayii kan jedhamu jira iddoon itti nama fannisanii fi iddoon itti nama adaban gaafa kana godhan ammoo uummata Finfinnee kana keessa jiru kana walitti waamanii uummataan laalaa jedhaniini akka namni kunis isa sodaatuuf jecha achitti waamanii adabuudha gaafa beellama qaban waldaan Maccaaf Tuulamaa ilmi namaa akkamitti akka kanatti garafamu akkamitti akka kanatti mirgi isaa sarbamu ta'uu hin qabu kan jedhan ka'anii raawwatanii irratti dubbatanii raawwatanii namni bara sana biyya alaas duulee deebi'ee wattaaddarri wayii jira warra jajjaboo ta'an waamanii raawwatanii gaafa murtiin kun namicha kanarratti kennamuudhaa ka'u uummanni sassaabamee raawwatee waggaa achitti wal ga'ame akka murtiin suni bakka hin geenye jidduu sanatti dhufanii raawwatanii ta'u wattaaddarichi sunii fi namni shiftaan gara Gindibaratii waldaan Maccaaf Tuulamaa fichisiise kun achitti boombii dhoosanii raawwatanii akka balaan bu'u godhuudha gaafa mari'atan niitiin namicha Koongoo deemee raawwatee to'i zammatee dhufee sanyiidhaan namaan biraati jarri kun kutatanii namicha kanarratti adabbiin oo godhame biyyi kun gaafa san achitti namni sassaabamee gubachuu danda'a. Murtii kana inni adeemsisaa itti raawwattee icciitii kana baaftee dhaqxee mootummaatti himte. Ina firaa jedhameet odoo himamu akka wanni kun hin godhame odoo himamu yaasanii raawwatanii kana godhuudha hoggaa kaan niitiin kun kana dhageessee raawwattee gaafa dhaqxee to'i itti himtu wayyaa hafee dhaabbatee jedhamee raawwatee erga uummanni sassaabamee adabbiin qanceedhaan garafanii dhagna isaa kukkutanii to'i garafuudha jedhamu sun fiitaraarii dastaa xoonatirraa dhaabbate. Achirraa ka'ee raawwateet mormii waldaan Maccaaf Tuulamaa godhe kanaa fi akka wanti kun hin taane godhe kanarraa kaa'amee raawwatee to'i gaafa sanii kaasee seerri adaba qanceedhaan nama garafu biyyattii tanarraa akka ka'u wanti kun mirga namaa kan sarbuudha waan ilma namaatti irratti godhamuudha hin qabne jedhamee raawwatee seerri suni akka haqamu godhamuu danda'e kana bu'aa akkanaa kan buusuu danda'e waldaa Maccaaf Tuulamaa. Akkuma falmaa mirga namaatis ta'eera jechuudha maaliif rakkoon tokko yeroo ka'u falli immoo biraan ka'a isin namni sun qaccee sana reebamuun akkasiin falmitanii wanti kun afur ta'eera. Gara keessanitti hin deebi'a waan itti dabaltan itti dabala. Achumaan immoo amma fakkeenyaaf Jibaatiif Macca jira. Maccaaf Tuulamnis jira kanneen adda addaa waldaan adda addaas jiru. Jarri kun maaliin adda? Yaadaan adda moo maqaama isaa sababa adda ta'e? Ani ibsa isaasi duraan dursee waldaan kun ijaaramuudhaa fi yoo duubatti deebinee seenaa ilaalle Oromoon eegaa jaarraa 19ffaa keessa cabuu eegalee gadaasaa dhabuu eegalee sochii karaa adda addaa godha. Sochii raayyaa zeeboo jira, sochiin naannolee jira, kan calee calanqoo jira, kan jiddugala kanatti illee godhame jira, Tuulamaa keessatti godhame jira. Achumarraa yeroo adda addaa fincillee adda addaa godhama uummanni akka naannoo isaatti falmataa ture jechuudha. Namoonni immoo waldaa kana hundeessanii namoota baratan mootummaa Haile Sillaasee biratti aangoo adda addaa qaban namoota jaboodha jechuudha. Jarri kun maal laalan jechuudha. Keessumaa Hayilamaariyaam Gammadaa yeroo mana murtii dhaqan abukaatoodha. Uummanni afaan isaatiin hin tajaajilamu. Rakkoo mana murtii dhufanii illeen afaan isaanii dhiisanii kana turjumaana barbaadu rakkoon biyya kana keessa jiru laalanii jechuudha. Akkuma walii galaatti biyya Itoophiyaa kana keessa maaltu ture hawaas dinagdeen biyya kana keessa ture sirrii miti jechuudha. Haalli maal argisiisa jechuudha. Clearly addumatti gartokkee ture jechuudha. Gara
olaantummaa warra Abisiiniyaa yookaan warra Abashaa kana kan dhaadhessuu fi warra Oromiyaa fi warra Kibbaa kana akkasumas Somaalee Affaar kanallee kan xiyyeeffannoo keessan galchine waan tureef wanti kunii fi wannoonni biraa walitti dabalamanii namoota qaroo kana walitti fiduu yoo akkamitti walitti dhufanii waldaa wal gargaarsa adda addaa sadiitu dhaabbatee ture. Tokko Jibaatiin Nameechaa kan jedhamu waldaan wal gargaarsaati kan Koloneel Qixxeessaan hoogganamu. Kan biraa waldaa Tuulamaa kan Alamaaram Gammadaan Tuulama Shawaa kan jedhu Alamaaram Gammadaan hoogganamu jira. Sadaffaa irratti immoo waldaa Meettaatu jira kan Kabbadaa Bizulashiin hoogganamu. Jarri kuni walitti dhufanii maaliif waldaa kana qobaas ta'a. Amma rakkoon isaan kaasan hundi isaanii waldaa kana ijaaran malee wal gargaarsaa jedhan malee keessa waan Oromoo jira jechuudha. Keessa waan Oromoo jira yaada Oromoo qabu jechuudha. Kanaaf namni Alamaaram Gammadaa jedhaman kun baay'ee nama qaroodha. Nama fageessanii yaadanidha. Maaliif waldaa Maccaaf Tuulamaa jennee hin ijaarru? Yoo waldaa Maccaaf Tuulamaa jenne tokkoffaa mootummaa kanalleen mootummaa Haile Sillaaseelleen Oromoo yoo jenne nu rakkisa waan ta'eef malaani naannoo Addis Alamii kanatti darbee namni keenya gaadaan irratti wal dhabaa miti waan wal dhabaniif Maccaaf Tuulamni wal lola waan ta'eef yoo mootummaan Haile Sillaaseellee nu gaafate naannoo Addis Alamii kana immoo isin dhaqxu hin beektu magaalaa Finfinnee kanatti dhiyoodha maqaa keessaniif isin tolu jenneet Haile Sillaaseelleen bifa inni itti amanuu danda'u goona yoo Oromoo jenne ganuu nu balleessu jedhanii waldaa kana dhaaban jechuudha. Egaa waldaa kana dhaabanii garuu waldaa kana Maccaaf Tuulama qofattu toon ta'een naannoo Naqamteetti jechuun namni keenya akka baratuuf jechuudha. Naannoo Naqamteetti, Boonnoo Baddalleetti, Arsii iddoo 2-3 irratti gidduu gala kana immoo iddoo baay'eetti deemanii barsiisaniiru jechuudha. Kanaaf gabaabumatti wanti hundeeffama waldaa kana Maccaaf Tuulamaa fidemaa inni haala siyaasa biyya kana keessa jiruu fi wantoota Oromoo ragaa turanii akkuma obbo Darbiin sila kaasan Oromoon kara bahaa, Oromoon gara kibbaa, Oromoon gara lixaa, Oromoon jiddu galeessaa roorroo isa irra jiru falmachaa ture walitti ijaaranii bifa jaarmiyaatiin. Maaliif eega gadaan cabee ani amman beekutti akka kootti amman beekutti bifa jaarmiyaan ijaaramee uummanni jalatti hiriiree seeratti bulmaata mataa isaa qabaatee isa naannoo ka'anii falman otoo hin ta'in ijaaruun barbaachisaadha. Maaliif uummata ijaarametu waan waldaa jalatti ijaarame yookaan dhaabbata jalatti ijaaramee caasaa sanaan deemee jijjiirama fida jedhanii waan amananiif kanaaf hundeessanii jedhu jechuun barbaada. Kanaaf hundeeffamee jechuudha akkasitti. Gara keessanitti dhufa. Maccaaf Tuulamni kun amma hundeeffamuun isaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bu'aa inni fide qaba. Hin qaba waan calqaba waldaan Maccaaf Tuulamaa akka qabsoo bilisummaatti miti kan hin hundeeffame akka qabsoo hawaasaati. Kan inni qabsoon bilisummaa qabsoo siyaasaati. Inni kun garuu qabsoo hawaasummaati. Akka hawaasaatti uummanni tokko yoo barate, yoo fayyaan isaa eegame, yoo karaatti walitti adeemu argate booda mirga isaa bilisummaa isaa hin argata isa jedhuun ka'e. Warrumti adda bilisummaa keessatti qooda fudhatan iyyuu warruma Maccaaf Tuulamaa keessa turedha. Baaroonfaa keessa turanii, Taaddasaan keessa ture, Magarsaa Barriifaa, Ahmad Bunaafaa, miseensa waldaa Maccaaf Tuulamaatu achittis dhaqe. Waldaan Maccaaf Tuulamaa garuu kallacha bilisummaa jedhee kan inni ka'e. Haa baruu, of haa baruu, eenyummaa isaa haa baruu, baay'ina isaa haa baruu, walaa abdatu isa booddee innuu gara barbaadetti adeema. Attam jedhee sitti himu waldaan Maccaaf Tuulamaa ani qamadiin oomishaa jedhe. Nama biraatu qamadii sana fuudhee inni kaan farsoo godhataa, inni kaan akaawwatee nyaataa, inni kaan keekii godhataa, ani achi hin dhaqu qamaduma isaan oomishaa. Qamadii sanatu beeziidha, isatu hundeedha. Uummanni Oromoo daangaa isaa akka baru, gosa kam eessa akka jiru akka baru, akka wal baru, miidhaa wal fakkaatu akka qabu haa barsiifnu. Kana miidhaa barsiisuu qofa osoo hin ta'in miidhaa kana keessaa eentu si baasa. Sumatu of baasa. Ijaarami. Horii kee walitti buufadhu. Beekumsa kee walitti buufadhu. Mana barumsaa ijaarradhu. Daandii banadhu. Fayyaa kee eeggadhu. Dadhabaa kee gargaari. Jennee yoo gorsine isumatu sana hunda ta'a jedhanii akka kanatti kan isaan ka'an. Namoota isaan kaasanii
waldaa Maccaa Tuulamaa maqaa Maccaa Tuulamaatiin kan inni ijaarame maqaa Oromootiin waan hin danda'amneef. Turanii 59 yeroo cufan waan biraa dugda duubaan jira. Isayyuu isinoo Finfinnee jiraattu maaliif Maccaa Tuulamaa jettanii egaa maqaa Awuraajjaatiin dhaabattanii Maccaa Tuulamni hin ta'u. Bakki isin jirattan as Mannaagashaa Awuraajjaa jedhama. Akka kanatti yoo ta'e malee Maccaa Tuulamaanuu hin ta'u jedheen booda natti jedhama yeroo sana. Isatti taama siraa beetti jennaan. Hayyee akka sanattis seera ittiin bulmaataa keenya jijjiirrannee waldaa Mannaagashaayuu jennee hin adeemna. Garuu qabeenya keenya waan illee jedhanii utuu isaan kana jiranii osoo gara Mannaagashaatti hin jijjiiramin mootummaan obsa dhabee isaan kaanis hidhee isaan kaanis ajjeese. Mee waldaan Maccaa Tuulamaa kun namoota meeqaan kan jalqaba hundeeffame? Baay'ina isaanii amma kana jedhanii abaluu awwaalachuun nama rakkisa. Nama baay'eedha. Nama fedha qabuudha. Amma kanarraa akka hundeessotaatti jedhee dhiifama kun guutuutti agarsiisu ganama 83 wanta akkasii maqaan isaanii jira barreessine. Maaliif tokko ani ndaamu kana namni afaa argu kana baafnee boordiin amma jiru kun kana baasuu isaatti guddaan gammada. Hamma nuu danda'ametti yaada keenya cuunfinee kanarratti gashinee irraa asirraa gara nama 83 wanta akkasii maqaa hundeessitootaa jennee keenyeerra. Garuu hin bitatu waldaa Maccaa Tuulamaa irraa absa. Kuni waan gaariidha. Tokkoffaa isaa waggaa 30 fuuldura Koloneel Aluunfaa yeroo jiran baasan akka jirutti afaan Oromoo iskaan goonee gashinee irraa nummoo waan bara keenyaatti daballee irraa kunuu hanga tokko hundee hin kennaafi. Muraasni uummatni baruu irra jiraatu sirra jira jechuudha. Jira kun waan gaariidha. Kun utuu uummanni dhufee biiroodhaa fudhatee dubbise hundeedha. Isa booddee egaa wanni nama gaddisiisus ta'ee gammachiisu 1956 heeyyama argatani. 1959 immoo cufaman. Waggaa 3 keessatti Walaayittaa keessaa, Sidaamaa keessaa, Sumaalee keessaa, Affaar keessaa, Beenishaangul keessaa miseensa horatan Oromoo qofatu hin ta'in. Kana Maccaa Tuulamaa inni jedhu gaa bara sana Oromoo jechuu hin dandeessu. Seera ittiin bulmaataa keessa jira ammayyuu as keessa jira. Waldaan kun akka haalli heeyyameefitti maqaa isaa kana qabatee yookaan maqaa isaa kana jijjiirratee waanuma kaayyoo sana duwwaa irraa hin maqin malee mana barumsaa banuu, karaa banuu, fayyaa eeguu isa qabatee gara barbaadetti jijjiiramuu hin danda'a jedhanii yaada bal'aa waan qabaniif akka kanatti yeroo sana ijaarame. Amma uummata birattis akka gaaffii hin taanetti Maccaa Tuulamaa kan jedhameef Oromoo jedhamee yeroo sana moggaafamuun wanta hin danda'amneef malee gosa hedduu of keessaa qaba kana qofa miti kan jedhudha yaada jiru. Maal miseensi raayyaa kee maricumatu jira birkii jedha wanni isaanii irra jira irratti bulmaatarra walloon birkii qabaa booranni qabaa gujiin qabaa sikkoo mandoo qabaa booranni qabaa. Sana darbee kun Walaayittaa fi Sidaamaa fi Somaalee fi raayyaa keessaa Beenishaangul Shee Abdurrahmaan Humaalee Hoojalee fa'aa miseensa waldaa Maccaa Tuulamaati. Birkii qabu. Warri miidhaan nurra ga'e aadaa keenya badee qabeenya keenya ormatti nu ajaja namaa gadi taane warri jedhu hunduu miseensa waldaa Maccaa Tuulamaati. Hayilamaariyaam Gammadaa fa'aa nama sammuu addaa qabanidha. Isaanuu yeroo kun hundi itti makamu seerattamii baasanii egaa akka kun hunda hammatutti yoo haalli mijate hubadhaa yoo haalli mijate maqaa waldaa kanaa akka barbaachisetti jijjiiruun hin danda'amaa garuu harka 4 keessa harki 3 yoo irratti walii galee jijjiiruun hin danda'amaa jedha seera ittiin bulmaataa bara 1956 bahee keessatti ani yeroo sana bara sana reefan kutaa 2ffaa gaa barumsaan warra yeroo sana akka kanatti yaaduudha akka kanatti kan inni hundeeffame. Egaa kutaa tokkoffaa keenya gara xumuraatti deemaa irra kutaa lamatti hirree jirra. Gara dhumaarratti Maccaa Tuulamni aadaa fi duudhaa akkasumas afaan Oromoo bal'isuu keessatti gahee inni godhe sadan keessan wal harkaa fuutanii babal'isnee irratti taasifna. Wantoota akkamii akka inni hojjete dhimmoota aadaa afaan irratti illee. Ani jalqabu moo Ani jalqabu. Waanuma gurguddaan kaasanii aadaa seenaa fi maal irratti hojjetete jedhu waanuma ija keenyaan arginu waldaa kana keessa koree aadaa fi seenaatu jira jechuudha. Koree aadaan seenaa waan jiruuf koreen aadaa fi seenaa isuma dhiyoo kana isa duratti koreen barnootaa jira koreen aadaa jira irreecha kana irreecha ammaa namni hin deema garuu
yaada irreechaa kuni eessatti ka'ee koree aadaaf seenaa waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti ka'e. Namoonni wanta yaada kana kaasan obbo Hojjetaa faa obbo Hundasaa Waaqayyaa faa warri jedhan warri yaada kana kaasan dhugaa dubbachuu obbo Hundasaa nama hin jiran malee warri yeroo duraa deeman Ayyaloo Ittisaa faa Shaalaqa Kabbadaa Gammadaa faa warri dura deemaa turanii yeroo sana namni baay'een namuu qeeqeessaa ta'e irreeffatu malee waan irreechaa kan hubannoo baay'een qaban turan. Waldaa kana keessatti irreechi maa inni sana booda seenaan irreechaa akkamii ayyaanni irreechaa akkamitti kabajamaa inni jedhu yaadni isaa ka'ee babal'atee barnoonni karaa koree adda addaa obbo Darribiin kan barsiisaa turan obbo Maammoo Gadaa namoonni adda addaa Sisaayii Sooressaa dhufanii barsiisanii irreechi kun beekamee darbee amma akka addunyaattu wal ga'e jechuudha. Lammaffaa gadaa sirna gadaa kana jira naannoo Booranaa Gujii Karrayyuu bira haa jiraatu malee akka deebi'ee dagaagu akka addunyaatti galmaa'u akka intangible heritage jedhee galmaa'uu fi shoora guddaa kan taphate waldaa kana jechuudha. Kanaaf warri qaroo duraanii maal hojjetanii sammuu Oromoo akka misoomu godhan jechuudha. Akka Oromoon dammaqu godhan, akka Oromoof baru godhan. Second generationiin immoo maal godhan jechuudha. Irreecha gadaa darbee immoo Oromoon dur amantii mataasaa qaba. Ammas amantii sanatti kan deebi'ee waaqeffannaatti bulu jira. Sababa adda addaan Oromoon innaa gadaasaa cabu. Gadaasaa cabsu dur Oromoo dhugeeffannaasaa cabsan jechuudha. Amantii isa balleessan jechuudha. Kanalleen akka inni bakka isaatti deebi'u akka Oromoon ammatti abbaan barbaade kiristaana ta'uu danda'a, musliima ta'uu danda'a, mirga abbaa ta'ullee Oromoon garuu waaqeffannaa isaatti akka deebi'uufis shoora guddaa kan taphate waldaa kana jechuudha. Kanaaf gabaabadhumatti uummanni tokko uummanni aadaa isaa hin beekne, uummanni seenaa isaa hin beekne, uummanni afaan isaa wanta gargar ba'anii miti jechuudha jarri kun sadan. Seenaan uummata tokko, aadaan uummata tokko, amantiin uummata tokko gargar hin ba'a walitti jiru wanti kun jechuudha. Keessattuu dhimma waa'ee irreechaa kana irratti namni akkan aadaa isaa baruu maaliif gosi uffata aadaa Oromoo hundumtuu achitti argama. Waliin dubbiillee godha. Kanaaf shoora guddaa qaba jechuudha. Ammoo bakki irreechaa maal ta'e jechuudha. Warri duraan itti wareegamanii reebamanii yeroo dhaqanillee rakkataa turanii boodarra darbee maal ta'e jechuudha. Seentarii yookaan giddugala Oromoon itti wal argu. Foolii walitti baafatu. Waggaatti yeroo tokko walitti dhufee kaabaa kibbaa ba'aa dhiyaa wal argu ta'e jechuudha. Amma darbee irreechi eessa ta'e jechuudha. Malkaa irratti hundumarratti tulluu irratti ta'e jechuudha. Kanaaf uummanni tokko immoo kan jabaatu hoo maal ta'e jechuudha. Yoo waa'ee isaa bareeda, yoo aadaa isaa bareeda, yoo eenyummaa isaa bareeda. Qarooyyuu ta'uu kan danda'u yoo eenyummaa isaatti deebi'eedha. Kanaaf waldaan kun eenyummaa Oromoo deebisanii ijaaruu irratti, aadaa Oromoo deebisanii ijaaruu irratti, amantii Oromoo deebisanii ijaaruu irratti shoora guddaa, shoora olaanaa taphate. Ana caalammoon kallattiidhuma sirriitti dhugaa dubbachuudhaaf ani isaan irraan baradhee sirriitti barsiisanis itti hirmaatanis qooda guddaa kan dabarsan obbo Dirribiin itoo sirriitti ibsanii natti tola. Mee isinis galatooma. Egaa warri keenya barumsa akkuma jirutti akkuma bara sanaatti akka baramu hundee kaa'anii jabina kaa'anii Oromoo wal barsiisanii sammuu namaa walitti fidanii sammuu Oromummaa walitti fidanii akka wal abdatu akka wal faana dhaabatu akka wal faana hiriiruu godhanii egaa yeroo nutti dhufnu immoo gara caalu karaa koree aadaa fi seenaa akkuma obbo Mulugeetaan barreessaan olaanaan keenya jedhanitti amma koree aadaa fi seenaa qaba duraanuu nu durayyuu qaba tunu ittiin seeninu. Qoodumti koree aadaa fi seenaa kun maal haa ta'u maal haa hojjennu jedhanii namoonni akka Hundasaa Waaqayyaa namoonni akka isaan kun hedduudha namoonni akka Hundasaa Waaqayyaa Dachaasaa Bantii Alamuu Tolasaa Tasfaayee Manyaaqaa warra akka kanaa wal ga'aniituma naannoo kiiloo yaa kanatti mari'atanii waldaa aadaa fi seenaa Oromoo jechuun yoo irreecha beekne yoo gadaa beekne kanaaf koreen aadaa fi seenaa Oromoo Maccaa Tuulamaa keessa jiru kuni kanarratti hojjennaa jedhamee waldaa Maccaa Tuulamaa yeroo sana ana miti miseensuma iyyuu ganaan ta'a innis heeyyamee fi achi keessatti waldaa Maccaa Tuulamaa keessatti koreen aadaa fi seenaa
hojjetee takka turee gara waldaa hordoftoota amantii waaqeffannaattuu darbee heeyyamayyuu argatee waanuma nu jibbaniif ji'a lama keessatti deebisanii heeyyama keenya nu jalaa haqan malee isa booddeedha kun kan dhufe. Kana kuuluma kana gurraachi olaana diimaan ittaana adiin ittaana jennee hiikatti kenninee Oromoon akka uffatee adeemu. Gurraachi olaanaadha. Olaanaa kana waaqatu uume egaa amma gara gadaattan si geessa sirumaayyuu. Qabe siin jedha Oromoo yoo ati waan hin taane labsite akka biyya kanaa nugusa abaluu jedhee yookaan nabiyyi dubbatee miti Oromoo keessa seeraan kanatti fudhattu. Kuni Oromoon abbaa faajjii malee abbaa alaabaa hin qabu. Alaabaan afaan alaarraa dhufe. Gadaa keessatti abbaan faajjii kana qabata. Faajjiin Oromoo gurraacha olaanaadha jedhe tumee seera jedhe. Maaf jettee qabe siin jedha. Gurraachi olaanaadha. Waaqumatu olaanse. Waaqayyoo olaanaatti ilaallaa jedha. Dabbasaan mataa namaa ol jiru gurraachaa jedha. Qaroon ija namaa gurraachaa jedha. Olaanaadha jedha. Bokkaan hurriin bokkaa qabatee dhufu gurraacha. Waa qabaa jecha. Gurraacha keessaa beekumsis qabeenyis achi keessaa ba'a. Waaqatu olaanee uumsee waan ganaa baramu as keessa jira. Gurraacha kana keessa jiraa jedha. Kanaafan olaansee seeraa jedha. Santu seera tan fudhatta. Maal sii ibseera ka'a. Hundu as keessaa ba'a jedhee itti aanee maaltu dhufa? Diimaa dhufa. Diimaan maal jechuudha? Gaanii bishaatanii mul'achuudha. Midhaan mukaallee iji namaallee gaafa ga'e hin diimataa. Namni illee gaafa dargaggoomee guntunni isaallee hin diimataa. Ga'e kilaayimaaks maachuriitii ga'anii mul'achuudha jedheetu kan ammoo as gidduu gaa'e. Santu seeraa jedha. Yoo itti kanaachi hin dida qabe siin jedha. Itti aansee adii dhufe. Adii maaliif dhufa gootee jedha. Ana miti waaqa godhee jedha Oromichi yeroo sana walitti gaafattu. Maali jennaan bokkaan roobee yeroo keessaa fixatu hurriin hin addaata. Raawwiidha jedha. Mataan namaa wati dulloomtu isuma gurraacha sanatu adii ta'a. Isallee ana miti waaqa godhee. Muka gubdee diimatee fixatee gaafamaa of keessaa hin qabne adiin daaraadha. Daaraan adiidha. Kanallee waaqa godhee jedha. Lafeen jireenya isaa keessaa dhumee ture. Silaa dhoqqee keessatti hin gurraachaa miti adiidha jedha. Kanaaf adiin raawwinaa. Uumama hin guddataa, hin bishaataa, hin raawwataa. Kanaaf faajjii gadaa akka kanatti keenya jedheetu abbaan gadaa hayyuun gadaa waggaa meeqa dura tumee. Kanaaf waldaa Maccaa Tuulamaa keessatti koreen aadaaf seenaa kana qabanneetu wal barsiisaa turree amma kun mallattoo Oromoo ta'e addunyaa eessattuu yoo feete biyya Israa'el dhaqe biyya Baabil achii ka'e yoo feete Saawudi Arabiyaa dhaqe biyya Musliimni ka'e Oromoon achi keessa gasheera kana malkaa isaanii irratti uffatee ba'a. Addunyaa irratti waan ittiin Oromoon beekamu kana odaa kanaa fi wanni diimaa kana. Kana gaa dhuguma Oromoon durmaan qaba waldaa Maccaa Tuulamaa nuti hin uumne garuu hin kaafne tuffatamaa ture abaaramaa ture wayii gadiitti ilaalama ture baay'ee milkoon nuun jedhani. Baay'een kan alaa dhufeedha keenya maammoo gadaa bar tokko maal jedhee ayyaantuun silaa qe'ee warraatti miidhagaa jarri maa nutti as ceesisan laga warra laga ce'ee dhufetu baay'ee jedhama malee nuti araddaa keenya irra baay'ee jedhama. Akka kanatti egaa eenyummaa keenyatti nu haa deebisu jennee kana qabannee itti deebinee har'a Oromoo cidharratti eebbarratti addunyaa maraa irratti as qofaatti miti. Har'a Oromoo maaliin beekta? Horooroo fi kanaan beekta. An Oromoodha ofiin jedhe. Kun siyaasa Oromoo adda addaa keessa illee hin dhaqu. Siyaasa feetee hordofi Oromummaa kee kanaan calaqqisiifta. Amma caffeenuu deengannama kaleessa wantuma kana uffataniitu walgaa kana uffatanii dhufani. Kana egaa han uume Oromoon fuulduraati gareen na wajjin turee fi gareen kuleen anuuf hanga tokko keessa turani isatu akka kun jabaatee ba'u godhee kana egaa waldaa Maccaa Tuulamaa aadaan kee afaan kee eenyummaa kee qabattee deebita. Uummanni aadaa hin qabne muka qolli irraa luqqa'eedha. Uummanni aadaa hin qabne mukni qolli irraa qunca'e hin goga. Muruu wayya jechuun maal jechaadha namoota kana ajjeesuu wayya. Afaan kee aadaan kee haa badu jechuurra namoota amma tokko ajjeefte hin lata hin biqila dhallisaa jira. Aadaa fi afaan isaa harkaa balleessinaan garuu hin goge bakka muka qollaa irraa qolte hin goga malee hin latu. Mukati murte garuu bukkee dhallata. Kanarratti aadaan kun akka hin banne waldaan kun kan hojjete. Haa ta'u bareeda galatoom.
akka gaariitti ibsaniiru isaanillee waanuma xiqqoon itti jedhuu barbaada. Amma fakkeenyaaf kana himaniiru maaliif akka ta'e sirriitti akka gaariitti kaa'aniiru. Waan akkanaa kun jidduudhaan badee ture kuni gadda warri aadaaf koree aadaa suni warri aadaaf seenaa suni qopheessee odoo hin taane kan dur Oromoon qabu san barbaadanii qoratanii argaa dhageettiidhaan fidanii raawwatanii too ifa baasan awwaalamee akka badu kan godhamee too dhorkatu. Wanni itti dabalame hin jiru dura tumamee too lafa jiru kun. Seerri amma isaan jedhan sun sirna gadaatiin tumame sun duuchan dur Oromoo gaafa alagaan itti dhufee raawwatee hin gabroomsin kan mallattoo isaa godhatee itti hin deemu jechaadha. Obbo Hayilamaariyaam Gammadaallee fakkeenyaaf amma biyya kana keessatti namni Oromoo ta'e yookaan immoo dhaabbanni Oromoo ta'e hundumtuu kan mootummaas kan miti mootummaas mallattoo odaa kanaa qabataa miti. Odaan kunillee akka mallattoo Oromoo ta'e Oromoon akka achi jalatti walgahii raawwatee akka nama araarsu bakka hundattuu odaan kun akka kabajaatitti akka laallamu mukti kun muka addaa waan ta'eef muka aduun hin goggogsine muka waanuma hundaanuu hin miidhamne muka yoo tuqxillee dhiigu muka sirumaayyuu yeroo gogaa sirriitti dagaagee yookaan immoo magariisuu ta'ee raawwatee jiru kana filatamee raawwatee asirra kaawwamu durii kaasee kan jiruuf iskechatti keecheen seenuudhaaf malee akkaataan itti odaan kun duraan dursee raawwatee dhaabbatee guddatillee hin jira inni as keessa odoo hin taane yeroo biraa haasa'uu dandeenya mallattoo kana odaa ta'uu qaba jedhee raawwatee namni dhiyeesse Hayilamaariyaam Gammadaati barreessaa waldaa Maccaaf Tuulamaa warra hundeessitoota keessaa namicha isa qaroodha jennee yeroo hunda kaasne sanii jechaadha. Warri hundeessitootaa sunillee as keessa jiru bar hunda taate keechaa warri qaroon gara nama 17 kan ta'an laal asirratti taa'anii jiru. Jarreen kana waldayicha kan hundeessanii. Egaa gara aadaa fi duudhaa jecha amma jedhame gubbaarratti akka isaan ibsan sanii kuni akka kanatti uumamuu danda'an. Koreen aadaa fi seenaa hoggaa sana dhaabbate suni tokkoffaa kana deebisee lammata Ororoon jira kan amma qabatanii too deeman kallacha caaccuu kana deebisee gumee kanallee gumee akkanaa kana micciirraa kana barbaadanii raawwatanii amma danda'ameen warri akka Dachaasaa jiruufa warri akka Shanee Kormaafa kan oolmaa guddaa waldaa kanaaf oolan aadaa fi duudhaa uummata kanaa deebisuu qaban Oromoon maal akka godhachuu qabu jara santu baasee raawwatee kana ofuma isaaniitii tuudhamii akkaan durii sun jiru wanti argame dhokatee bakka gaa Oromoon bee waan akkanaa kana amma ta'e dhoksee qabateetuma hin jiran uffata akkanaa kana amma beerreen durii keessaa ani ijoollummaa ta'ee raawwadhe alaan baanii gara fagootiin hin deeman malee hoggaa waaqa kadhatan dubartoonni akkanatti morma gubbaarratti kan uffatan halluu akkanaa kana kan qabu duruu jira isa gadi baasanii akka mul'atu godhan akka kanatti warri hojjaa kana hojjetu akka hojjetutti argisiisanii akka kanatti baay'atee har'a biyya Oromoo keessa dhiisitoo biyya addunyaa keessattuu wanti kun akkanatti uffanni bareedaan kun inni akkanatti simboo qabu kun addunyaarra wal ga'atee jira har'a. Biyya kana keessallee warri jiran warri kanaan hojiilee banatanii raawwatanii galii hunda itti argachaa jiran iddoo adda addaatti suuqii itti banatanii raawwatanii qopheessanii itti hojjechaa jiran jiruu itti uummatanii galiis itti argachaati waan aadaa isaanii calaqqisiisu kanas uummataaf gumaachaa bakka itti jirantu jira. Kanaaf waan guddaatu hojjetame as gubbaa irratti jechuu barbaadetan. Hedduu galatooma kutaa tokkoffaa keenya kanumaan xumurree jirra. Daawwattoota keenya akkuma eebbisaa addunyaa namni seenaa fi aadaa isaan beekne bishaan gabatee irraati jedhu waldaan Maccaaf Tuulamaallee waa'ee aadaa fi seenaa Oromoo barsiisuu irratti kan irra caalaa xiyyeeffatedha. Yeroo sana ka'umsa yeroo sanaatu akka hagamma bal'atu godhe dhimmoota halluu kan gurraacha diimaa adii irratti illee namoonni gosa hiikaa adda addaatti laachaa turani har'a irra caalaa akkasin irraa hubattan abdii guutuu qabna. Kutaa tokkoffaa kanumaan xumurreerra. Kutaa lammaffaatiin deebinee wal agarraa isayyuu hin deemina.